Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota koo bakka jirtan hundumatti nagaan isiniif haa ta'u. Kun eebbisaa Baay'isaati. Waggoota 3 dura kitaaba xiqqoo Gola Ogummaa jedhamtu maxxanseen ture. Kitaaba kana namoonni baay'een hin arganne waan ta'eef na gaafatu. Yeroo dhiyootti bal'inaan maxxansanii gabaatti deebisuudhaaf karooran qaba. Agasittuu mee har'aaf boqonnaa tokkoon isinii dubbisa. Gola Ogummaa gorsawwan jireenyaaf barbaachisan tokko tokko eebbisaa Baay'isaa beetuutu barreesse. Finfinnee Oromiyaa bara 2023. Kun gorsa abbaan mucaa xiqqaaf kennuudha. Akkuma qola kanarra argitan abbaan ilma isaa harka qabatee deemaa jira. Gorsa inni gorsuudha. Gorsa kana waliin qoodannaa. Boqonnaan tokko akkas jedha. Jireenya kee eeggadhu. Addunyaan ati namoota biliyoona 8tti tilmaaman waliin qooddattu kun buburreedha. Daandiin ati irra deemtus oggayyuu wal qixxaataa miti. Gammachuun akkuma jiru gaddisni jira. Wanti si kofalchiisu akkuma jiru wanti si boosisus karaa kee irra jira. Biiftuun dachee siif ibsitee xiqqoo turtee dukkanatti si dhiistee dhiiti. Dhiitee immoo achiin hin haftu deebitee bariiti. Ifti akkuma jiru dukkanni, quufni akkuma jiru beelli, gaarummaan akkuma jiru ammeenyi, ol ka'uun akkuma jiru gadi bu'uun, jaallatamuun akkuma jiru jibbamuun, milkaa'uun akkuma jiru kufuun, dhalachuun akkuma jiru du'uunis ni jira. Nama taate addunyaa kanarra haga jiraattetti haga arganuu dandeessetti isaan kana mara jalaa miliquu dandeessu. Jireenya kee keessatti isaan kana hundaaf of qopheessuun sirraa eegama. Waan sitti dhufu hunda akka dhufaatii isaatti keessummeessuu baruu qabda. Haalli amma keessa jirtu kamuu faallaa akka qabu, bor faallaan isaas mudachuu akka danda'us hin dagatiin. Yaa ilma koo, bara jiraattu hundumaatti jireenya kee eeggadhu. Jireenyi kennaa uumaan siif kenne isa guddaa, isa kunuunsa barbaadudha. Argitee jireenya keef itti gaafatamummaa kan fudhatu, kan sochoosu, kan to'atus si mataa keeti. Dabarsitee namootatti yoo kennite jireenya kee dhabda. Luugama jireenya kee namoonni biroon akka siif to'atan gaafa itti kennitu gaafa sana siif dhumata. Of dandeessee daandii mataa kee irra imaluu amaleeffadhu. Of ta'uudhaa yoo baatte jireenya kee qaalii qisaasessuu keeti. Kanaafuu of taatee akka jiraattuun si gorsa. Bara jiraattutti namoonni si jaallatan akkuma jiran, namoonni si jibbanis naannoo kee ni jiraatu. Lachuu bu'aa mataa isaanii qabu. Warri si jaallatan amilee keeti. Warri si jibban immoo hirrina kee akka fooyyeffattuuf si agarsiisu. Lachuu waan si fayyadaniif lachuu isaanii jaalladhu. Jaalala jaalalaan akkuma deebistu jibbas jaalalumaan deebisi. Yaa ilma koo, namoonni waa sadii keessaa waa tokkoof si jibbu. Tokkoffaan uumamaan namoonni addunyaa keessoo isaanii dukkanaa'e si jaallachuu hin danda'an. Namoonni bilchinni miiraa isaanii gadaanaa ta'e keessoo dukkanaa'aa keessa jiraatu. Addunyaan keessa kee dukkanoofnaan ifa arguu tasuma hin dandeessu. Namoonni akkanaa ifata addunyaa irratti ibsaa jirtu arguu waan hin dandeenyeef dukkana kee xiqqoo irratti xiyyeeffatu. Gaarummaa kee 99 arguuf ga'umsa waan hin qabneef mudaa kee tokkitti ilaalu. Isheetti quba qabu. Lammaffaa namoonni tokko tokko bakka ofii ga'uuf yaalanii dadhaban gaafa ati geessu akka waan ati galma isaanii isaan saamteetti itti dhaga'ama. Abjuu isaan abjootanii bira qaqqabuu dadhabanitti gaafa milkooftu miirri gaariin itti dhaga'amu. Diinota kee ta'uu filatu. Kanarraa kan ka'e humna qaban hundaan ol ka'iinsa irra jirturraa gadi si buusuuf asii ol dhagaa sitti darbatu. Iddoo abjuu isaaniirraa si ari'achuuf haga lubbuu kee balaarra buusuutti yaaliin goon hin qaban. Hamilee kee cabsanii deemsa kee daangessuuf karaa isaaniif danda'ame hunda deemu.
Ani garuu nan jedha, yaa ilma koo namoota akkanaatti gad hin bu'in. Jireenya kee keessatti namoota akkanaaf deebii deebisuuf jettee ol ka'iinsa kee irraa gad hin bu'in. Gadi buutee isaanii waliin taphachuu gaafa eegalte mo'amteetta jechuudha. Sadaffaa immoo namoonni tokko tokko uumamumaan hinaaftota waan ta'aniif si jibbu. Si jibbu garuu jibba si jibbaniif sababa hin qaban. Hinaaffaan summiidha. Keessa namaa guba. Akka dhibee kaansarii isa suuta babal'atee du'aaf nama kennuuti. Namni hinaaffaan guutamee jiru hoggayyuu boqonnaa hin qabu. Dhukkubsataadha. Namoonni akkanaa yoomiyyuu milkaa'ina kee garaarraa sodaatu, jibbus. Yaa ilma koo namoota si jibban keessaa hedduun amma isaaniif danda'ametti jibba isaanii baasanii mul'isan. Gaaf tokkoof ol kaa'atanii gaafa ati dogoggora xiqqoo raawwattu dhagaa isaanii guuranii si rukkutuuf dhufu. Gaafa ati waan gaarii hojjette galatoomii jedhamanii kan hin beekne gaafa mudaa kee argan garuu saffisa ifaan maqaa kee balleessu. Namoonni akkanaa balaafamoodha. Kan garaa kaa'atanii ilkaaniin si sobu. Keessi isaanii ibidda hinaaffaan gubachaa fuula ifaan si gowwoomsu. Obboleessa koo siin jechaa harka diinummaa isaanii sirratti ol fudhatu. Namoota si jibban keessaa muraasni immoo mudaa kee eeggachuuf obsan qaban. Akka saree maraatu si ciniinuuf ittifatu. Jaallatanii miti. Galaana jibbaa fi hinaaffaa keessa isaanii guutee jirutu humnaa ol isaanitti ta'a. Sareen maraatuun aga dandeessi ciniintee dhumarraa harka nama tokkootti akkuma duutu namoonni akkanaas siif namoota akka keetii amma danda'an ciniinuun dhumti isaanii fokkisaa ta'uun mirkana. Kanaafuu akka isaan sin ciniinne taasisuuf yaaluu utuu hin taane ciniinnaa isaaniif deebii kennuu dhiisuu irratti hojjechuu qabda. Hubadhu namni kamuu saree isa ciniinte deebisee hin ciniinu. Atis akkasuma. Warra si ciniinan deebistee ciniinuuf eenyummaan kee akkasumas ifti keessa kee jiru siif hin eeyyamu. Tuffattee dhiisuutu sirraa eegama. Fiiganii dadhabanii akka isaan tuffatte yoo argan ofitti yeella'anii ilkaan ittiin si ciniinuuf turan hidhii isaaniin awwaaluuf jiru. Raawwattee waa'ee isaaniitti hin dhiphatin. Namoonni rakkisoon guyyaa guyyaan si ari'atan obsa akka barattu si taasisu. Obsa akka horattu namoonni obsa kee qoran jiraachuu qabu. Kanaaf jaran jibbiin. Yaa ilma koo addunyaan kun guuttee akkasiif hin guunne beeki. Tokko yoo siif guutu tokkotu irrata. Hirruun baay'achuun immoo filannoo dogoggoraa akka filattu dhiibbaa sirratti taasisa. Namoonni obsa hin qabne hedduun karaa qaxxaamuraa barbaacha lammii ofii gananiiru. Ati garuu rakkina dadhabdee yoomuu lammii kee hin ganiin. Lammii kee gantee jireenya qananii jiraachuu mannaa lammii kee waliin gidiraa fudhachuun carroomuudha. Garaa kee guuttachuuf jettee saba kee hin gurguriin. Dhugaa guddaan ani sitti himu maal seete? Quufa salphinaa mannaa beela ulfinaa wayya. Irra deebi'een sitti himaa. Obdii salphinaa keessaa quuftee nyaachuurraa dirree ulfinaa irratti beela'uu wayya. Sammuu kee gurgurtee garaa kee hin guuttatin. Ciniinnadhuu obsi. Rakkoof harka hin kennin. Bor raawwatee akka irraa akka hin taane hin irraanfatin. Haalonni akka amma jiranitti ittiin fufan. Eeyyee. Kan hin jijjiiramne Waaqa qofa. Haala jijjiiramuuf jiruuf guyyaa darbuuf jiruufis jettee sammuu seenaa keessatti yaadannoo dogoggoraa hin barreeffatin. Ani garuu sin gorsa bor har'arraa adda ta'uuf akka jiru beeki. Haalonni amma mul'atan bor immoo akka biroo ta'uuf jiru. Inni har'a quufee quufa isaa qabachuu dadhabee utaalu bor immoo dachaa dhiphinaa keessaa otoo argamuu argita.
inni har'a waan barbaachisu dhabee imimmaan isaa dhugummoo bor fiixee gaara milkaa'inaa irra otoo jiru argita. Atis yoo taate haalaaf bakka amma jirtutti naftu. Namoonni hedduun amma si marsanii jiran bor si biraa dhabamu. Kanneen ati yaadiin immoo firoota siif ta'uuf jiru. Aduu kana gajjallaa wanti dhaabbataan hin jiru. Wiixatarraa abdii yoo kuttu kibxanni guyyaa biroo ta'uu yaadadhu. Kibxanni yoo siif hin mijanne roobiin akka siif mijatu yaadi. Kanaafuu maaliyyuu yoo ta'e borirraa abdiin kutiin. Namoonni haalota laalanii si dhiisanii deemaniif hin dhiphatin. Haala laaltota gara qilleensa ilaallatanii waliin qilleensaan waliin karaan ilaalin. Si barsanii jiraatanis ta'e si dhiisanii deemanis lachuu waliin caalu. Namoonni dhugaan warra gaafa muddama kee godoo kee keessa buufatanii rakkoo kee si waliin qooddatanidha. Ayyee warra humnaaf ga'umsa qaban hundaan fala sii barbaadanidha. Isaan akkanaa namoota muraasaaf biraa qabaannaan carroomteetta. Haala ilaallattoota kumaan marfamuurraa hiriyoota dhugaa nama lama qabaachuutu siif wayya. Yaa ilma koo ani garuu sin gorsa nama ta'i jedhe. Ofii nama ta'u jechuun maal jechuudha? Nama jechuun nama gaafa namni dhibee nama ta'ee argameedha kan jedhu dubbii ani haalaan jaalladhu tokko ni jira. Gaafa namoonni nama ta'uu dadhaban, gaafa isaan fiixee namoomaarraa si gigaatan, gaafa isaan maqaa dhiisanii garaaf jiraatan, gaafa sana akka ati nama taatuun si gorsa. Sitti nagaamu iyya addunyaa irra jiraannu sagaleen dachee nuti irra jirru inni isheen waa dhabdeeyyitu sitti nagaamu. Iyya addunyaa kanaan ni guddaan namoomadha. Akka nama guyyootaaf bishaan otoo hin dhugiin turee qoonqoonsaa gogee hawwaaree akka dachee yeroo dheeraaf bokkaa dhabdee babbaqaqxee dheebuun addunyaa kanaa inni dhuma dheebuu namoomaati. Eeyyee addunyaan kun namoota nama ta'an dhabdee iyyaa jirti. Gaaffiin dhalootaa inni guddaan namooma. Haala akkanaa keessatti namni nama ta'u yoo argamu dhugumatti qaaliin isa caalu hin jiru. Ofii nama siif ta'u yoo dhabdellee namootaaf nama ta'uudhaan namoota dheebuu namaa qaban akka dheebuu baastuun si gorsa. Eeyyee nama ta'i. Nama haalota sodaatee namoomarraa abdiin kutanne. Nama rakkoo yeroof turu obsuu dadhabee lammii isaa hin ganne. Nama garaa isaarraa eenyummaa isaaf dursa kennu. Nama dhalootaaf irriba dhabu. Nama dukkana addunyaatti ifa xiqqoo harkaa qabu ibsu. Nama namootaaf nama ta'u. Yaa ilma koo nama ta'i. Kun boqonnaa tokkoffaa kitaaba Gola Ogummaatii. Boqonnaa lammaffaa yeroo biraatti humnaa agasitti chaanalii yuutuubii kootii sabiskiraayibii sheeriif laayikii naa gochaa eegaa. Hiriyoota keessan naa qaqqabsiisaa. Gara fuulduraatti wantoota baay'ee waan ani irratti hojjedhuuf amma danda'ametti chaanaliin kun akka guddatu na tumsaan jedha. Galatoomaa boqonnaa lammaffaan walitti deebinaa ulfaadhaa.